بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا يادا ديوتنا سوشال ميديا رتي ديما توري واي حالا يرو خيرو تنجرو رتي نموني غرين أكمالي غمدي نموني غرين غمچو سنرتي يادا خنتي نموني غرين يادا خنم سنرتي يادا أدا خنتي فالا hunga mana deema hunga mas deema hun achi deema yaanni namaa garagara gore yaada garagara gore san walit dhiheeysuu irratti maal fakkaata yaanni waan juusan irraayin yaada gabaabaa isinii dubbachuu fedhe wanni ahkaama shari'aatii wajjii wal qabata cilmitti haajamti aqlitti haajamti rabbiin qur'aana isaa keessatti waa dubbateeti inna fi dhaalika la aayaatin liqawmin yaaqiluun wantoota dubbatame kana keessatti gorsaa jira warra aqlii qabuu fi jee dubbata rabbiin asirratti yaada ulamaan dubbatan tokkoon kaasuu fedhe namni bakka afuritti addaan qoodama tokko nama cilmii qabu ka ammoo aqlii hin qabne cilmii haffazee jira akkuma meeshaa ammayyaa irratti waraabamtetti ilmiin sammuu isaa irratti waraabamtee jirti haafiz almacluumaat jaaniin ammoo aqliitti hin qabu inni lamadaa nama aqlii qabu nama qaroo faxinummaa qabu kammoo cilmiitti hin qabne inni sadaffaadha nama cilmiis hin qabne aqliis hin qabne sun kakka beeyladaa jechu kakka waan aqlii hin qabne jechu inni afraffaa nama cilmii qabu ka aqliidhaas itti qabu caalima hayyuu caalima caaqila caalima qaroo jechu kanarratti sheekul islaam ibnu taymiyaa akkin ijuu kitaaba isaa keessatti ليس من العقل أن يعلم الخير من الشر فقط بل يجب أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين عالمته فنمني خيري في شر الدم بيخون قفتين قيامتي يجا خيري لما نرى خير خيري بيخو شري لما نرى خير شري بيخو خناتو نمر الدرك مملي علمي بيخو قفامتي يجا شيخ الإسلام كتاب ساخي ستي مالف جنان شريان إسلاما والنسي نرجارمتي waan ummata bu'aa qabu fiduu bu'aa san guutuu rakkoo hambisuu yookaan xiqqeessuu irrisuu kanarratti shari'aan islaamaa jaaramtee je namni hojii isaa keessatti waa hojjechuu keessatti waa dhiisuu keessatti bu'aa shari'aa san yookaan rakkoo shari'aadhaa san madaaluu hin danda'in caalima jechuun hin dandeemu caaliman ja'amuu je akkasuma ammas caaqila jechuun nama bu'aa irra bu'aa qabu madaaluu danda'e sharrii irra sharrii madaaluu danda'e yeroo bu'aan lama walit dhufe harra bu'aa goruu danda'e yeroo sharriin lama walit dhufe sharriirraa ka irra sharriirraa goree sharritti illee hanga goru takkatti jechu akkana jeeti sheekul islaam ibnu taymiyaan kitaaba isaa keessatti dubbate fakkii kanaa hoggaa fakkii godhu akka nama waajibaa fi sunnaan hoggaa walit dhufe waajiba sunnaa dura dursuu akka nama bu'aa mataa isaarra gabaabbatuu fi bu'aa namatti dabruu danda'e hoggaa walit dhufe bu'aa nama biraatti dabru san caalchisuu danda'uutii je akkasuma sheekni ibnu sa'diin sheek ibnu sa'dii rabbi rahmata isaa godhu kitaaba isaa qawaa'idul fiqiyyaa keessatti maal je addiinu mabniyyun ala almasaalih fi jalbihaa waddar'i lilqabaa'ih diin islaamaa faayidaa irratti bu'aa irratti ijaarame bu'aa fiduu fi hammeenya deebisuu irratti yoo bu'aan lama walit dhufeehu harra bu'aa qabu dursan yoo badiin lama walit dhufellee harra badii xiqqaatu dursanii sanit dabranii waan juu dubbate akka afaan gariitti hoggaa makmaakan ka baxaam maxfoo ishaalaal jaan sanitti akkaan hamaarra hallayyaa hamtuurra hallayyaa irra wayyaatu irra wayya akka nama ja'uutti jechu sheekul islaam ibnu taymiyaan ammas kitaaba isaa keessatti kije allabiib izaa badaa min jismihi maradaani mukhtalifaani aaqilli namaa qaroon namaa yoggaa dhukkubni lama isa qabe dhukkuba sanirraa ka irra hamaa dura wallaanaa ka irra hamaa doktora illee yoo gaafatan doktorri nama tokko keessa dhukkubni lama yoo walitti qabame ka yeroof irra hamaa ka isa jarjersu san wallaalanii kaanit deebi'anii jaan kanaaf obboleeyyan kiyya wanni miidiyaa hawaasaa irratti deemaa ture dhimma dhiyoo tanaa irratti warra amantaa takka qabu ka bakka lama bahee irratti wanni deemaa ture waaqica beekuu qabna wanni sun amantaa osoo hin ta'in dhimma siyaasaati ammas dhimma qoomiyyummaati eenyummaati sabummaati akkasuma ammas
dhimma biyyummaati, dhimma gabrummaati, dhimma roorrooti, nan roorrisan, itti roorrisan waan ja'uuti. Dhimma kana malee dhimmi dhimma amantaatii miti, amantaarra wal dhabeetii miti jechuu jarri. Kanaaf dhimmi waan san deeggaruutillee namni waan san deeggaralleen dhimma amantaa deeggaruu osoo hin ta'in dhimma siyaasa san deeggaruu, dhimma wantoota amma dubbanne kana amantaa miti wantoota kana jenne kana dhimma waan kana deeggaruutii jechuu. Kanaaf akkasitti yoo hubatame irra gaariidha. Wanni niin dargaggoota keenya warra sooshaal miidiyaa irratti hawaasa barsiisaa jiruun dhaamuu barbaadu. Dhugaadha kheyri jirtan, waan gaarii hojjechaa jirtan, rabbi isinirraa haa jaalatu. Ammoo waan dhufu kana ija teessan qofaan hin laalina, ija ulamaatiin laala, ija hayyootaatiin laala, ija nama guddaatiin laala. Akkas ija teessan qofaan hin laalina, ija nama maddii isin jiruutiinis laala. Akkuma agartanitti anumaa arge, likki akkaanan itti arge kanaa sirri jettaniin fudhatina. Kana daran waa garii ija siyaasaatiinis laala, ija hayyootaatiinis laala. Wanni namni badii dalage akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti dubbatutti walikullin darajaatu mimmaa camilu, namu akka hujii isaatti sadarkaan jiraaf jeesanitti badiilleen sadarkaa qabdi, namni badii hojjetulleen sadarkaa qabaa jechuu. Kanaaf waan dhiyoo tana deemamaa jiru irratti namni gariini gammadee gammachuu isaa mul'ifate. Gammachuu maa mul'iftan je'ee kuun morme. Gammachuu yoo mul'isin yoo hin gammadin gadduu qabna. Adii yoo uffatin gurraacha uffachuu qabna, gadda mul'isuu qabna. Maaliif gammadde yoo hajjettan taate makmaaksa tokko jira afaan Oromootti bofa mataan garamii jennaan nama itti aanuutu beekaa jaan kattichi aanuutu mataan gama namoo gamasii beeka. Sharrii warra sharrii san warra itti aanuu beeka. Ammoo hoggaa quraana san fassarrees akka malee fahamte, akka malee fassarte, dubbiin siin galle, badii gurguddaa dalayti, akkasii miti jechuu dura waan kana sirritti qaqqabaa laala, waan kana walitti madaalaa laala. Aqlii teessan qofaan hin laalina, aqlii culamaa'iitiin, aqlii hayyuutiin, aqlii nama isinirra beekuutiinis madaalaa laala. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa suuraa Ruum keessatti waan jee غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أمني روم لفما أسليو فارستي بي مساني دياتو خيست يخاو بي عربات نت دياتو خيست انجفتمن ارجع انجفتمني انجفتشو تااني يجي دبت ربين. رومي في فارس تولولي، روميس أدوي مسلمات، فارسيس أدوي مسلمات. روم جتشون نمن إفني في وخجراتو تاتي. روم جتشون أمتا ورا توراتي في إنجيلي درك النمي أمتا أما الرجل خانا جتشون. روم جتشون إسان كان ورا أهل الكتاب جتشون إسان كان. روم جتشون ورا يروسون كيستي موتين ساني هرقلاتي كتابني هدو سينا ساني دبتو. أكسما فارس جانيتي الرجبدو دولا أردي ربي تنرجرتو الرجبدو موتما يروسن كيستي دچي ربي رجرتو أمتا إبدقبرو موتين ساني يروسن كيستي سابور نما جامو توري. قريشي في نبي محمد عليه الصلاة والسلام والدواترا قريشين ورا تابوتا قبرو وسنة قبرو نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورا أمانتا دينه همتو دين أبو ورا ديني في ورا dhagaa fi muka gabbaruutu wal dhabe. Yeroo kana wal dhabbii isaanii kana keessatti yeroo isaan lamaan wal dhaban kana keessatti Faarisii fi Ruum ka isaan kana laallanne jarri lachuutu wal dhaban. Wal dhaba isaan lamaanii kana Faaris. Qureeshiin Faaris deeggaraa turte. Muslimtoonni immoo Ruum deeggaraa ture yaadaan jechu. Yaadaan osoo dhufanii wajjin loluun ta'in. Gaafa Faaris Ruum injifattu Qureeshiin ni gammadde ni dhiichifte. Akkasumatti ربي سبحانه وتعالى قرآن خيست دبته وهي أمتها خيست وهي أمتها في بدع سنين جي بدع سنين جتشون أما سدر راقا أما سقليت يجو جدو خنتي انجفتشو تاني لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون جي ربي دبته لله الأمر دبين تنم ربيتي وهم ربي أركاك أبا من قبل وصو جرهن انجفتنيس ومن بعد إيجا جرهن انجفتنيس تكاو من قبل ومن بعد يجو واجف درس واجف بوداس دبين تربيتي يخا وان دبر درس وان بغنا دفدوباس دبين تن مربيتي ويوم إذن غيا روم ديبته فارس انجفتوسن غيا موتما روم موتما فارس قدوسن انجفتوسن يفرح المؤمنون مؤمنتون نغمدني مالف غمدن
مو رومتو مسلمة مو رومتو إسلام جالتا شفتنو أدوي إسلاماتي لچوتو أدوي قرو صدركان رومي في فارس جب إسلاما قبن الرد فارستو الرجب دول هم ناس فارستو الرقبة إسلامت خراس دياتو رومتو الراس دياتا قرمي يوجتن قرى كتابك وفهمتو تنججو أمس فارس ورّا دين رسول صلى الله عليه وسلم ديقرو تهود عن ججو خناف ربين سوراتنا خيست أكسد دبتي قاف مؤمنتوني قمدن سن مالين قمدن جنة بنصر الله ربين روم فارس انجفتشي سودان نصري ربيتين نصري ربي جين كافر لما خول انجفتيني نصري ربي جين ينصر من يشاء ربي نبا فده انجفتشيسا وهو العزيز الرحيم ربين انجفتان انجفتمده خرحمتك ابو سنيجي اسيتي وني شباب خينياف ابسو بربادو وني امه خينياف ابسو بربادو مؤمنتوني guyyaa jarri kaafiraa lamaa waliin jifate gammadan san walaa fi baraa'ani dhabanii moo kaafira jaalatanii islaama jibbanii islaama waa walaa baraa'a ja'amurraa maalturraa irrate inumaa ulamaan islaamaa akkam jaan adawwii keetitti gammaduun walaa irraa takmilaa walaa'aati jaan takmilaa walaa baraa'aati jaan islaama jaalattee islaamummaa jaalattee warra islaamummaa hin qabne san jibbuu waan guuturraayi asitti gaafin an kaasu barbaadi ruum muslima kaafira faariso kaafira lama wallole kaafira lama waliin jifatetti islaamni gammade maaliif gammadan waan irra wayyaatiin qaba jechu haruum kun kanaafu isinii haa iftu dubbiin tun jarri lachuutu adawwii muslimaa ta'uun jarri lachuutu kaafira ta'uun jarri lachuutu ha musliman jaalanne ta'uun kaafira tahee kaafirri muslimani jaalate jechuun rabbiin quraana keessatti hime isintu isaan jaalata malee isaan isin hin jaalatanii je kanaafuu makmaaksa afaan oromootti kijaan gabrittiin gargaarsa argatte maal dhoysiti jaan majii dhoysiti jaan moo maarree willee yookiin waan daakanii san dhoysitii jaan asirratti tafsiira irratti ulamaan islaamaa wanni dubbatan wanni muuminni gammadaniif ruum warra kitaabaati faaris warra kitaaba ni manne ka kitaabuma himatu kaafira ta'uus inni sun injifachuuf jecha islaamni gammadanii jaanii dubbatan yoo akka ruum faaris injifachuu teessu waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti himeef saniif muslimtoonni dubbiin tun dhugaa ta'uuf gammadan isaan keessa Abuu Bakri rabbi isarraa haa jaalatu inumaa yeroo san keessatti qumaarrinis dhorgaan turre yoo ruum faaris in injifanne jee jaraa wajjin gaala hedduu kanneen wal qabsiisanii amanni muraasni dhumee lammaffaatti ide'ee guyyaa ruum faaris injifattu iyyee fiigee lallabee gulibati ruumu fi lallabee ayata kana qara'aa ture ummata keessatti akkasi gammachuu isaanii mul'isaa turan kanaaf gammadanii jechuu sadaffaa adawwii keetirraa karra jabaa cabuufis kaambiin adawwii cabuufis ni gammadan waan kana tartiibaan an afaan oromoottiin hiike malee ulamaa'uma islaamaatu mufassirtootaatu akkana tartiibaan dubbate asirraa walaa fi baraa jechuun dhuga aqiidaa islaamaati jaalalaa fi jibba jechuu jaalalaa fi jibbi bakka sadi qoodama jaan ulamaan nama yeroo hunda jaalattu guututti nama rabbitti amanee khayrii dalage nama haga badii isaatiin jibbitee haga gaarumina isaatiin jaalattu nama gaarii fi badii qabu jechuu nama immoo rabbitti kafre ha guututti jibbitu jibbi isa kanaa sadarkaa qaba akkaataa qaba jaalala xabiicii jira jaalala immoo qalbiidhaa ta amantaarraa nama baaftuu jira fakkeenyaaf nama tokko jaalattee gam tokkoon jibbu jechuun nama muslimaa tokko karabbitti amane yoo hati haddii irra dhaabdee deebi'ee mas miskiina ta'uu isaatiif hogguu rahmata gootuuf gam tokkoon jaalattee gam tokkoon qixaaxxe jechuu akkana nama gar tokkoon jaalattee gar tokkoon jibbitu nama guutumatti jibbitu jibbi kun ammoo jibbaa jechuun waan hujiidhaa qofaa miti waan qalbiidhaati ta amantaarra nama baaftuu jira ta amantaarra nama baafnee jira kaafirummaan kunu lama kaafira muhaaribii jira kanamaan lolu kaafira namaan hin lollee jira kanamaan lolu kunu bakka hedduu qoodama kaafira amantaarra wal lolteen kaafira waa'ee diinagdee irratti wal lolteen kaafira siyaasaarra wal lolteen kaafira hawaasummaarra wal lolteen kunu wal loluudhaaf jecha kaafira amantaarra wal lolte sanii wajjin tokko ta'uu hin danda'u inni nu adda adda jechuu
jaalalti jaalala qalbii yoo taate qalbiidhaan nama tokko kaafira kufrummaa isaatiif yoo jaalatte amantaarraa baata yoommoo wanni ati jaalatteef tola sitti ooluuf ta'e gaarii sitti dalaguuf ta'e jaalalti keessun akka macsiyaa akka dilii ilaalamti malee kufrummatti ilaalamtu akka kufrummaatti ilaalamtu mee waan takka fakkii isinii haa kaasu namni tokko karabbitti amane yoo nama kaafiraa tokko wajjii wallolee namni kaafiraa nama muslimaa san zallame muslimaa tumsuu waajiba dirqama yoo muslimtichi kun kaafira san zallame yoo wanni ati sirra jiru maali moo wajjiin zallamtaa zulmiin haraami kaafiras tahee muslimas tahee akkanuma lafaa kaatee nama zallamuun haraami yoo nama kana kaafira walumaaniin wajjumaaniin isuma jala ciisu kana jala dhawa jette zulmi wajjiin dalayde lakki hoggaasan irraayin qaba takka kanuma muslimaa kanaan kanuma kaafiraa kanaan gargaaraa yoo jette asittuu deebisaa kannite jechuu kanaaf hadiisa ittaquu dacwata almazluumi juusan du'aayii mazluumee sodaadhaa juusan riwaan garii wayin kaana kaafiran jette ulamaalleen caammiidha wayin kaana kaafiraniin kun kaafira tahuus gargaaruu du'aayii mazluumee qeebalamtuu ta'uun beekamaadha jaaniin kanaafu obboleeyyan keenya waniin asitti isinii ibsuu barbaade sheekul islaam ibnu teymiyaan jaalalti kaafiraa yoo diiniif jecha amantaa isaatiif jecha jaalatan amantaarraa nama baaftii je yoo jaalalti tun jaalala amantaaf hin ta'in taate imaana kee irrifti malee amantaarraa sin baaftu fakkeenyaaf nama rahima ta'u kaafira abbaa kee kaafira yoo jaalatte takkaahu ilma kee kaafira yoo jaalatte yookaan jaartii ta'e ahlal kitaab faa fuutee jaartummaadhaaf yoo jaalalti sirraa argamte jaalachuun sun amantaarraa sin baaftu yoo imaana kee sirraa irrifte malee ragaan kana Haaxib ibn Abi Balta'a jaanii nabi Muhammad faan alayhi salaatu wasalaam isaanii jara kaafiraa dha'uu deemu dabdaabbee waraqaa barreessee iccitiidhaan ergee waraqaan sun irra qabamte gaafa waraqaan irra qabamte yaa ergamaa rabbii an kufrummaaf waan kana hin dalayne amantaarraa deebi'uufis hin dalayne jaruma kana biraan harka kaayyachuu fedhee ijoolleen achii qabaa warraan achii qabaa isaanoo biraan harka kaayachuu fedhee jeen isa kufrummaa nam tokkolleen itti murteessine kanaafu wanni kanarratti ragaa ta'u hedduu jira kanarra isin ajaa'ibsiisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam maal jeen quraana isaa keessatti laa tahdii man ahbabta walaakin allaha yahdi man yashaa nama jaalatte qaceelchuu hin dandeessu jeen adeera isaa abuu xaalib baanee akka inni jaalate ragaatti bahe akkas jechuun ammoo amantaarraa isa baase dili dalaga jechuu miti jaalala xabiiciiti jaalala namni rahima jaalatu jechuu kunuu ragaadha ayata reefu dubbadhe isin ummata kana ni jaalattanii isaan isin hin jaalatanii jechuun sunu akka jaalatan jaalalti akka jirtu sunu ifa baase kanaaf haqni firaa firri sirraa qabu haqni rahimni sirraa qabu kufrummaadhaan hin badu haadha abbaa kee haa ta'u ilmaan kee haa ta'u obboleeyyan kee haa ta'u kanallee akkanatti addaan baasanii ilaaluun dirqama yataamaan miskiinni rakkataan nama rakkataa gargaaruun akkuma rabbiin quraana dubbate wayuximuuna axaama alaa xubbii miskiina wayatiima wa asiira nyaata osoo jaalatanii midhaan osoo jaalatanii yataamaa gargaaran miskiina gargaaran boojiyamtoota gargaaranii jee rabbiin dubbate boojiyamtoonni yeroo sanii kaafira sanitti tola ooluun muwaalaa fi mucaadaarra naman baasu asitti shabaabni wanni beekuu qaban islaamummaa keessatti islaamummaan rahmata qabdi rifqiidha qabdi namaa laafuu qabdi rahmata namaa godhu qabdi rahmata islaamummaan qabdurraa gaafa ummatarraa gibira fuudhan islaamummaa keessatti ijoolleerraan fuudhan dubartiirraan fuudhan maraataarraan fuudhan hiyyeessarraan fuudhan inumaa hiyyeessanii kennaniifuu beeytalmaalirraa islaamni kennaafii ture akkasuma ammas munguddoorraan fuudhan nama ijaan hin garreerraan fuudhan dhukkubsataarraan fuudhan isaanuma sanirraa fuudhuu dhabanii rahmata godhuufiin sun amma muwaalaa fi mucaadatti namni addaan hin baafatin ka addaan hin hubatin nama kaafira jaalatee jechuu fudhata rahmata godhuufii fi jaalachuun adda akkasuma fira kee wasaaxibuhumaa fi duniyaa macruufa haadha abbaa kee duniyaa keessatti akka gaaritti wajjin jiraadhu jechuun sunis nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam abuu xaalib gaafa dhukkubsate dhaqee gaafachuun tola nama kaafiraatti ooluun gaariitti dalaguun keessaahuu nama namaan hin lolle rabbiin quraana keessatti dubbatee laa yanhaakumullahu an alladhiina lam yuqaatiluukum fi ddiin rabbiin warra diina keessatti isin hin lolin walam yukhrijuukum min diyaarikum ka biyya teessan irraa isin hin baasin irraa isin hin dhoorku maal isaanitti tola ooluu isaanii wajjin haqa dalaguu jee rabbiin quraana keessatti dubbate
أما سكسمت عدلي وجين دلقورتي نما يسني لولين في الرالولا جيتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم جاء ولا تعتدوا دانغان دبرنا وسنن قارنا وسنن دبرنا جين خناف كافر ما وججرا تنكونو كافر محارب كسيلول خسين اللول الدام باسني لالون واجب درقم حكمين كناتس خباد زمي نما نجي أنتاو خولولن قبنين أهدين تاو نبي صلى الله عليه وسلم نمني زمي أجيس معاهد نمني أجيس لمي شرفكا جنة اللين أركو جيد دبت ديغني ساتي فماتو هورين ساتي فماتو إسا وجين حق أدلقو تولو إسانيتي أولو معاملة وججريني يا جرخين موالا في معادا في موالا في معادا نقع إذا إسلاماتي إسلامني ربي يتش نما جالتا إسلامني ربي يتش جبا نما ربي أمن ربي يتش جالته نما ربي كفر ربي يتش جبا جبا سني في وجين جريني الدنباسا وجين جريني ربي تو قرآن خيسة دبته لا ينهاكم جي الرئيسين الأورك جي دبته إنما أصو جبا قفته أصو إننا قفته أصو وجين جراچون باته أكم الدعوات تقوت أكم التأسيام رحمة قوته في متنفته تولت أولته بفخنان نما سيدي إيستا خناف وانتوتا أمد يوتا نميديا رد ديما تررتي غرين نما دوغا خيسابا به دانغا دبرل لين نجرا غمنان دانغا دبرس نجرا خغمسين دانغا دبرس نجرا واشوف خيست نمن ربي تأمني وسط جدو قبتا خرا جدو قبتا أني شبابا فننين دامو خنافو واللالتن هندا إجتيسن قفان اللالنا إجا علمات اللالا إجا هيوتات اللالا إجا عالمات اللالا نمني هندي علمين تتقون أبا ميتي جان نميتشا نما سقلتمي سقل أجيسي خنما سقلتمي سقل أجيسي ربي إني أرارا ما جيه رفيه غافتيني سقلتمي سيلن سم مسلم ما إيه مسلم أكستاتو تي وربي سينا رارمو ينان أتي سيدي ديجي متار رافودين إبانغو تيجان علمين تقون نما ميتي أبرا ميتي سبرا دبرتي حواسا ميتي خناف علماء مريادا علماء غافتا غافا وني غرغدون أكنا أرغمتو غرم غرا bakkinu dhaabbachuu qabnu kana keessa maali mawqifni keenya maal ajjannoon keenya maal ta'uu qaba osoo ulamaa eeggatee shabaabni ulamaa wajjin deeme gaarii yaadajuun qaba anilleen warruma shabaabaa sanirraa hanga ammaa obsaan na dhageeffachuu keessaniif galatooma tafsiirri ani fassare kun yoo tafsiira dogoggoraa ta'e bakka tana dogoggora ja'a dubbadha akkanumatti jumlatti sirrii miti dogoggoraa miti karaarraa baate akka malee fahamte namaan ja'anii nama fakkeessuun متان سيتو دوغورا إفيغنو سنير غودان جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته